Beezaa galateeffadheen oduu istuudiyoo Finfinneetii qabnu dhiyeessa. Kaayyoo dhaadhiyoon hundaa'eef fiixaan baasuuf bu'aalee argaman hirmaannaa ummataatiin caalmaatti itti fufsiisuuf hojjechuun murteessaa akka ta'e miseensi koree giddugaleessaa dhaadhiyoo fi afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Abbaa Duulaa Gammadaa dhaaman. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa fi hojjettoonni mana marichaa ayyaana hundeeffama dhaadhiyoo waggaa 24ffaa kabajataniiru. Leensaa Baqqala. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa fi hojjettoonni mana marichaa ayyaana hundeeffama dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo waggaa 24ffaa sirnoota garaagaraatiin kabajatan. Bakka buutonni uummataa kunneen kabaja ayyaanichaa Jaallee Alamaayyoo Atoomsaaf yaadannoo sammuu gochuu fi jijjiirama gaggeessummaa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromootiin dhufe hirmaannaa uummataa mirkaneessuun itti fufsiisuuf waadaa seenuun eegalan. Miseensi koree giddugaleessaa dhaadhiyoo fi afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Abbaa Duulaa Gammadaas ayyaana hundeeffama dhaabaa yeroo kabajnu qabsaa'ota kaayyoo dhaabichaa galmaan ga'uuf wareegaman yaadachuun hojiilee fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf eegalaman itti fufsiisuuf immoo waadaa seenuun ta'uu qabaa jedhan. Hundeeffama dhaabbata keenyaa kabajnu karaa tokkoon jaalleewwan nu biraa wareegaman yaadachuu duwwaa hedduu hin ta'in kaayyoo isaan qabatanii qabsaanii san qabannee bakka ga'uudhaaf waadaa gala. Gara biraatiin immoo ammas qabsoon keenya dhaabbanne hojii hojjennerra tana fituu caala tana fe kan ammoo fituudhaaf hojjechuudhaaf dhaloota dhufuutti dabarsuudhaaf qabsoo keenya cimsaa hundumaa walitti qabnee tan hojjennu tan kutannoodhaan itti kaanu akka ta'e abdii guddaan qaba. Waltajjii kanarratti bu'aalee hooggansa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromootiin gama siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaatiin galma'an irratti ibsi kennameera. Bu'aa caalu galmeessisuuf ammoo hanqinootaa fi cimnoota mul'atan adda baasuun milkaa'ina fuulduraatiif hojjechuun murteessaa ta'uu miseensonni mana maree ayyaanicha kabajatan himaniiru. Karoora guddina tiraansfoormeeshinii akka dhaabaatittis akka mootummaatittis qabannee itti deemaatiin hin jiru kana galmaan gahuudhaaf kutannoo guddaadhaan itti deemuu qabna. Uummata keenya immoo hubannaa gahaa kennee fi ammallee oomishni keenya dachaadhaan akka dabaluu fi itti fayyadamummaan isaanii immoo keessattuu oomishni keenya yoo dabale dubartootaaf dargaggoota waan ta'eef kana keessatti gahee keenya sirriitti bahuu qabna jedheetiin yaada. Hojii kanaan duras hojjetam hanqinaaf rakkoo jiru maal jennee addaan baafata. Gara duraa ammoo qabsoo dheeraatti nu eega, qabsoo bal'aatti nu eega. Kanaafuu maal'aan nuti qabannee kaayuwwan jaalleewwan wareegamna san qabannee kaane gara duraa maal hojjenna kan jenne kan ittiin waadaa gallu jechuudha. Bu'aawwan dhaaba keenyarraa arganne kan akka diinagdee gama siyaasaatiin illee dubartoonni abbaa aangoo akka ta'an, dargaggoonni akka abbaa aangoo akka ta'an ammas hojii guddaa fi itti fufiinsa qabu hojjechuudhaan dhaabni keenya olaantummaa bara baraa hin argachuus qaba. Sirni kunis sirna uummata bal'aa ta'a waan jedhuun qabaan. Mana maree bakka bu'oota uummataatti ministeerri deetaan itti waamamaa mootummaa obbo Geetaachoo Badhaaneessi kaayyoo dhaabbatichi qabsaa'ee fi milkeessuu fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa adda durummaan hojjechuu akka qaban dhaamaniiru.